mu'aazinafni takkaa dhufee jira arrallee arra markazul rahmaa keessa jirra guyyaa gammachuudha hinafne walirraa eebba markazaati jennaan hinafne gaanan dhufee galmee walaloo kiyyaa bar walitti guduunfee eessa jirtan haadimtoonni markazul rahmaa arra maaliif nutti calliftan keessummoota hedduu qabnaa manguddoota keenya faanuuf teessiftanii laata. warra abuu kanafaa kennitanii fi nyaata waa hunda dhiheessitanii warri kaddamtoota itti nuuf jabaadhaa arra warra abuu baadheessitanii laata. Kanaafoo mee iddoon koo eessa jira soofaa naaf qopheessitan gaa arra maashaa Allah. An erbeellee yoo naaf haftan makaddaa heddummeessa ciqilfatuun barbaadaa sirriin na keessummeessa. Yaa Ustaaz Ibnu Huseen kiyya yaa gaggeessaa sagantaa. Yaa Ustaaz Ibnu Huseen kiyya yaa gaggeessaa sagantaa. Yaa Ustaaz Hamzaa kiyya yaa gaggeessaa sagantaa. Mee isinin faarsuu deemaa naa godhaa takbiirtaa. Allahu Akbar. Ashaangulittiin Ustaaz Hamzaan Diddee Abuu Asmaan walaloo keessatti dhumarra barreessi. Hayyee! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yaa Ustaaza qaalii mee takka ammallee warri as gadii kun hin dhageenye wallee irra hedduun isaanii baxxaanii yaa jalaa qorra sababsatan yaa Ustaaza laala akkana ja'aatii mee itti naa himaa ar'a walaloon mo'aastuun qorraafuu dawaadha. Arra eenyu dhufe mee laalaa sirriitti guyyaa walaloo mo'aastuun qorraafuu dawaadha akka baxxaanii amatti martifadhaa ciisaadha. Ciisuun hin jirtu dhugaan jedhaan. Allahu Akbar. Arra eenyu dhufe mee laalaa sirriitti guyyaa guddaa kana markazul rahmaatti ilmoon namaa takka lafarratti hin hafne gammachuu arraa kana laal qooddachuu dhufne warri bahar gamaa warri diyaaspooraa teessoo qabatanii laal galanii toora warri dura dhufe nyaatas baay'ee nyaatee warri boodaa garuu garaa koona nyaate warri duraa baqee yaa'ee warri boodaa dhabee yaa'e jirtu kaadimtoonni markazul rahmaa maaltu nuu qophaa'e dafaanatti himaa guyyaan keessan kuni guyyaa akkaan cimaa mijuun keessan arraa suufaan dhufe halaalaa mijuu keessan suufaatiin dhufe anuu halaalaa ijoollee markazul rahmaa eenyuti sin caala yaa mimmiidhaydoota akka ilillii birraa foolii qur'aanaatu urgaawa sinirraa osoo as baatanii ilaaltanii ila ajab bareedina hedduu gargaara. Maasha Allah. Foolee ililliitu urgaa sinirraa mataa sanaa jedha sa'a ammaa kanarraa maali rafuun sila maal taata yaa obbola. Akkana boo bareechitanii. Yaa Ustaaz Abdurrahiim wayin isin gaafadhaa. Yaa Ustaaz Abdurrahiim wayin isin gaafadhaa. Maal nyaachiftan ijoolleen tee mimmiidhagduudha. Ijoolleen tee dhiiraa fi shamaraa hundinuu qalbii nama fuudhan hoggaa odeeffannu. Yaa Ustaaza kiyyaa sanyiin teessan tun sabootanuma facaafannu. Guyyaa lama goonee arra soddaataanu ijoolluma teessan keessaa mee takka laallannu. Akka laallannu dhimma kanaammoo Ustaaz Hamzaa gaafannu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Laalaa hin ta'u. Ijoolleen quraana dhiifti. Takkaa lamaa miti bareedinni keessan ijoollee markazul rahmaa hundi ni dandeessan sumayyoota qashtii bilaalota jaboo ganti bareedinaa markazul rahmaa dhabboo. Anaaf Ustaaz Ibnu Huseen kana anaaf Ustaaz Ibnu Huseen dho'isaatti haasoyne laal kophaatti karoora tokko wajjin baafanne yaa Ustaaz. Abbaa ummataa waan dho'isatti mari'anne san inni ni yaadata arra jabduun dhuftee sagalee nuu ta'i waan sitti himadhe san sirriin na dhaga'i bakka warri abuu jiran kanatti mee. Jabduun dhuftee sagalee nuu ta'i takka laalannee baay'ee galla jennee walii galle gaahii. Ani sarkar kutaatiin isinii galchaare wallahi dhiiseetiin ba'a malee waan akkanaatti hin galuun. Hayi.
bakka warri abuu jiran kanatti mee sagalee naaf taatee maanaan dubbanne mee yoo mu'aaziif sagaleen taane eenyuuf sagalee taata sagal naa dubbadhu ba'aa naatu baata yoo anaaf hin taane yaa ustaaz Hamzaa anu waana dhibanii ummatuma kamiif mee sagalee taata ummata Sidaamaa moo ummata Walaayitaa ummata Suudaanii moo ummata Kambaataa moo ummata bosona Amaazoon keessa jiraniifi yoo mu'aaziif sagaleen taane ummata kamiifi Ustaaz abaluu sanillee dabaladhu Allahu warra abuu akbar. tokko tokkos Garaana yaadanii amma isiniitiin ta'a. Waanuma barbaadanuu gaafadhaa isin jalan ka'a. Waaluma callaa silaa intala dhabnu haadhaan gallagaa. Allahu akbar. Shaa. Yaa Rabbi Ustaaz Hamzaa kana warra maaluma abuu nurraa tokko tokkos danda'a. dabaladhu warra abuu tokko tokkos dabaladhu dhaqi Ustaaz Abdurrahiimitti nu hasaasi dheebuu bara meeqaa san dafii nu baasi sagalee nu ta'e yaa Ustaaza kiyya nuti sin gaddisiifnu yeroo kophaa teenyu halkaniifi guyyaa anaaf Ustaaz Yunusi. yeroo korri kophaa teenya nu galaafatu qaqqabsiiwwan markazul rahmaa biraa yeroo kophummaan nu nyaatu yaa Ustaaz Hamzaa koo maaliif sagalee nuun taatu hin sodaatin awwaan harkaas nin kafalaa ramadaana kana faa kophummaan tun balaa mee ammas yaa Ustaaza kiyya tunisitti gaba mee ammas nin kaasa qabxii jabduu takkaa waan kana dubbachuuf xiqqoo ofiin shakkaa maaliif jennaan tarii warri faallaa kanaa buucaan na eeggatan maaliin amana Allahu akbar. Allahu akbar. Yeroo baay'ee ustaaz Ibn Hussein ni dheeffatu mu'aaz dirree baasee fokkisiise. Allahu akbar. Edaa yaaddoo jabaa jirtan. Dhugaa Rabbi amma dubbiin dirree baate. Isin haa milkeessu. mee ammas nin kaasa qabxii jabduu takkaa waan kana dubbachuuf xiqqoo ofiin shakkaa maaliif jennaan tarii warri faallaa kanaa buucaan na eeggatan maaliinin amana markaza jechuun kun bar mana dhugaati markaza jechuun kun bar mana dhugaati malee mana dhugaatiitii miti. yeroo fedhan seenanii yeroo fedhan bahu barataa kaayyoo qabuuf kun gonkumaan tahu namni tokko tokko laal dubbiin akkanaa gara cabxeen haayaatu arrani dubbannaa yoo akka carraa ustaazaa waliin mufatanii dafaniituma gara liiftiidhaa fiiganii yookaanuu yoo amiiraan qir walit ja'anii dafaniituma gara liiftiidhaa fiiganii yeruma san piroofaayilii jijjiirratanii maal amriin akkanaa tanaan maal jettanii arrabaaf ilkaan bar wal dhahaa jiraata namni wajjin jiru subhanallah jedhan boodana takbirtaatiin jedhanii subhanallah jedhanii rabbiin qulqullaa'e jedhanii dhiisanii biraa galanii namni sila gaafa piroofaayilii jijjiirrate aaliin irraa gallaani markaza keessaa yoo bahe maalii bu'aani kun sheeyxaana Allahu akbar miskiina wallah arrabaaf ilkaan bar wal dhahaa jiraata arrabaaf ilkaan bar wal dhahaa jiraata namni wajjin jiru waluman mufataa yoo namaan wal dhabde liifti fiiguun maali namaaf qaraatamoo annaan galle haalli sumayyoonni keenya bakka tana of eegaa awwalaleessaan mu'aaz waa hedduudhaan beekaa walaloo xiyya tana jalaan baatan beekaa shamarran tokko tokko ammoo yoo ustaazni fuudhe liiftii baliiftiidhaan meeqaa dirgim wal godhe ustaazonni fuune irra hedduun isaanii markazaatti diigamaadha tana sodaan isaanii maal amriin akkanaa maali yaanni keessan nama 30 fuudhamee ustaazni keessan moo dhaabbatee haa fuudha yaanni keessan moo dhaabbatee haa fuudha yaanni keessan maal Allahu akbar Allahu akbar eenyu sagalee nuu ta'e isin jedhe mu'aaz Warra dhabbee muraa. mee namni tokko haa ta'u mee namni takka liiftii haa ta'u Ustaazonni meeqa bar sababaa kanaatiin ka fuudha sodaate callisee tattaa'abuu moggaafatee ustaazonni haa fuudhanii gammadaa kolkoloo booda waywaatinaa yoo dhufte walaloon ammas takka takkaa jira yaa ustaaza kiyya gaafa eebbi dhiyaate gaafa qophii eebbaa jechuun amiirri waa gaafatan ahunum wadaliifti meeqaatu haala kanaan markazaa baqatan ustaaza haa gargaarruuf yeroo karoorsanii amiirran markazaa waa isin gaafatanii maaliif titti fiidan yookaanuu hin qabnu jettanii
eenyu takkaa isin dirqisiisee beeka lakkii ijoollee teenya waan kana of eegaa silaa itti yaaddanii ustaazota keessan barkunuunsitanii yaa ustaaza keenya siif jirra jettanii ustaaza isinitti akkanan laffa'u wallaala isin baasuuf hirriibni aarsaa ta'u warri duraan aliif kan akkamiin beeyne warra duraan aliif kan akkamiitiin beeyne ni dhaabbataa fi ni ciisaa walii addan beeyne ustaazni huruufarraa isin barsiisanii halkanii fi guyyaa isinin laffa'anii juuza soddommanuu isin barsiisanii kan silaa ofii keessanii bar itti yaaddanii ustaaza isinin laffa'ee mufaajaa gootanii gaafa gargaarsa ustaazaa jaalliiftii qabattanii sheemiin naman qabumee hin saalfattanii lakkii ijoollee teenya waan kana of eegaa ustaaza jechuun abbaa akka ta'e beekaa ustaaza jechuun abbaa akka ta'e beekaa. takka takka ammoo markazarra zoorti. Allahu akbar, masha Allah. Takka takka ammoo markazarra zoorti akkanumaan ustaaza kaanii kaan lakkooyti isiin ramadaana dabres huruufa qaraati ramadaana kanas huruufumarra jirti yeroo ijoolleen isii boodaa markaza dabalamtee ustaaza isii qabattee markazatti sabattee yeroo gabaabaa keessatti qur'aana khattamte osoo naannooytu karaan jalaa bade waynuma hinaafte markazoota isiin hanga arraa seente bar osoo gaafatte innaayii heddumminaa irra hedduu isaa taa'uu dagatte. markazarra naanna'uun ustaaza lakkaa'uun waa barnootan ta'u yaa ijoollee dhaamsi kun gurra sin haa ga'u.